عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون وأيها المؤمنون في الداخل والخارج، بوليين كينا كم مسلما كم بيا كيسا كم بيا الله هند كيسا نبكا جرتنت هند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتشم بربادا إغاهي ربي فضلي أفيتين، ربي أرجما أفيتين، أنت نكونو جل بلتي عيد قدو عيد عرفة عيد أضحى كان برا كما تقو في لب أفري في أفرتمي لماتين نغهي سنا قوتو ورأت ديبو ربي نتاسسه اتقمد آجرة مسلمني بكا جرتنت بقى اتقيتن بقى قمدن بقى قمني بقى ولين نغهي وربرنا كبره هجري كبره دچا دچا ديبو ربنا هو تاسسو سنين جتشا عيدي عداتي عيد برنا وني عد إسقول يوجرات عيدي أضحى يوك عيدي عرفة كبرنا هندي نما تكماه حال برنا كنام بلبلت اتجفمته ور حياة إساء أجت دبرسو بري ور حياة إساء منا في مزدلفة في منت موقفة كان دبرسا كعبة جلت دبرسا توري هندي إساني أرأى بي أفيتت سواء ركبها ما كانت هدامي دبرسون دندين نجولا كنافو أبليان كينا وقال ما بيفا كان نور ترون هممتك مؤمنها قياتش صوفي هممتك ناسو قد أكته gammachuu fi gaddaatu walitti qabame jechuun ni dandahama jechuudha. Ardal arafaa dhaabachuu dhabuudhaan gaddaatu nutti dhagahama. Waggaa guutuu nagaan maatii fi waatii ofii wajjin deebi'uudhaaf, sabbii jabbii ofii wajjin, biyyaa biyyoo wajjin deebi'uudhaaf gammachuutu nutti dhagahama. Hundaanuu umriin yoo jiraate كما رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله أكج أنساني ور عمري أن جراته عمل لسا دلقان إسا تلو رب واتاسسو يو جران يو رب تاتي سنا رفوف إن شاء الله تعالى أكج مؤمن توتا هندا مسلم توتا بالجاتا منشتا أكومت أبن نجتشا yoo nama tokkollee carraan ka dhufu taate awwala nu godhi jechaa iyyannoo nutti barreessaa, qaaman nutti dhufaa, bilbilaan halkan guyyaa nu cinqaa. Daangaa fi daangaa Oromiyaatii fi Itoophiyaa kanarraa ture har'a kunoo deebin isaa isa kana tahee jira. Kanaaf rabbi umrii isaanillee kaahee بوليان كينا ورا نيتاني أكسم منشتاني جان ورا ونما تقول لك أيام أرجت تنتات تقوسا أنا قد إنمو جرأ في تنجر كانوا لي أسمى بنا ميو يا رب ما نقوت جنة إنك ما جر أنتنا والمرات بكسان هنكتشو داف ربي ركوبك أنا قد حقيقة اسمه براتاته سبب ربي ركوبك أنا قد بكجر تنت ورا أشياء قودة أبدان اللي ورا بلشين أكسيك أبدان ربي بكسني بوسيجرة ربي بكنو بوسيجرة أرض العرفة مزدلفة منان دابتشو وري هندندن سببا ركوبا كانت نستي كمبرات ربي بكنو بوسي مال إني جيني جي أولفاتا كرنن دراتا أما كيس جرتوني كرنن ربين إسيد أنككته كرنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم قيمان تقوه الدنيا تنكيستي
kan guyyaa Arafaa caalu hin jiru. Guyyammaan tokkoohu ka ibaadan ishii bultii kurnan duraa taaji'a hajjii tana caaltu ibaadan uumamtee hin jirtu jedhee rasuulli sallallahu alaihi wasallam nuu hime. Isii keessatti rabbi kadhachuun, isii keessatti rabbitti booyuun, isii keessatti du'aa rabbi biratti ol nuu fuudhamti. Isii keessatti yaa rabbii kiyya waggaan nu gahi yoo nu geette illee ruuxii teen achi awwaachisi. Yaa rabbii warra achi dhaabatu nu godhi, biyya nagaha godhi, dawlaa hunda nagaha godhi, addunyaa nagaha godhi, dhukkuba kana biyyaa nurraa baasi jennee itti ba'uun dirqama. Eegas ammootuyyuu baatidhan guyyaadhan kana ibaadaan dabarsuun. Eegas ammootuu keessattuu guyyaa Arafaa. Guyyaa Arafaa guyyaa kabajamaa rabbi isa kabaje kana ka rasuulli sallallahu alaihi wasallam aduu baatee dhiitu keessatti guyyaan Arafaa ol rabbi kabaje hin jiru jedhee rasuulli dubbate. Sayyidal ayyaam sayyida sana ka rabbiin jedheen kana isa keessatti hundi kenna sooman dabarsaa. Yoo akkana jedhu waajiba jechuu kootii miti. Soomni guyyaa Arafaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam maali inni jedhanii wayta rasuula gaafatan yukaffiru sanata almaadiyata walbaaqiyaa jedhan. Sanaa dabartee fi ta itti aantullee zambii xixiqqoo ni haguugaa jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Zambii xixiqqoo inni jennuuf izaytunibatil kabaa'ir. Zambii kabaa'ira tawbaa malee wanni baasu hin jiru waan ta'eef zambii xixinnoo hunduma haguugaa jechuu. Kuni soomana addunyaa irratti soomamu soomama sunnaa ka gara hunda keessatti mataan soomana guyyaa Arafaati jechuudha. Soomana guyyaa Arafaa jechuun baatin ji'a hajjii kuni baatin hajjii baatee guyyaa 9 gaafa jedhan guyyaa oolu sani Arafaa kan jennuun sagleessituu baatii hajjii jechuu. Kurneessituun hoo ciida. Alhajju Arafaa arkaana islaamummaa 5 keessaa hajjiin takkare. Utubaadhaan islaamummaa 5 keessaa hajjiin takka. Utubaan hajjii sanii hoo maali? Arafaadha. Alhajju Arafaa jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hajjii jechuun nama Arafaadha qabate. Nama guyyaa sagleessituu sandachii sanirra dhaabbate jechuudha. Achi dura waan fedhe dalagaa ture, achi booda waan fedhe dalage. Yoo Arafaa san dhaabbachuu hin dandahin hajjiin jalaa kutte jechuudha. Hajjiin jalaa dabarte jechuudha laal. Kanaaf jecha rasuulli sallallahu alaihi wasallam alhajju Arafaa jedhan. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yooma alhajji akbar gaafni rabbi je'een gaafa dachii Arafaa sanitti kanatu mootii, kanatu gabrichaa, kanatu qabaata'a, kanatu deega'a, kanatu harka qalleeyyii, kanatu abbaa qabeenyati. Gaafa namni kanatu caalimaa, kanatu caalimaa miti daangaa walin beekne hundi isa sadii uffatee, sadii jechuun ansoolaa takkaaf ansoolaa lamaan jechu. Ansoolaa takka marxifate, ansoolaa takka faxoorate hundi nama mootii fi mooya malleen beekaa fi wallaalalleen ilmi dhiiraa waan wal fakkaatu kan uffatee akkasitti deemu. Dubartii qofaatu uffata isii kanuma duraan uffattu kanuma feetee akka uffattu eeyyamameef. Achi booda nama dhiiraa eenyullee haa ta'u eenyus ministeerota, mangistaatota, pirezidaantota, ulamaa'atota, shabaabota kulliin isa
gabrichaa fi mootilleen waluma qixaffatan walii beekuu hin dandeettu jechuudha guyyaa san keessatti ardi Arafaatitti mallattoo guyyaa qiyaamaa achirratti mul'ata jechuudha gartee ilaalika ka dalagaan namaa guyyaa san wal haa dabarsitu malee kanaaf guyyaa san keessatti wani nurra jiru nu warri biyya jiru soomana jabeessine ibaadaa jabeessine rabbi kennatti boocha jabeessine warra bara kana as gahe bara dhufummoo ardal Arafaa dhaabatu rabbiin haa godhu jenne keessattuu obboleeyyan kenna warra manshitee gudunfatee laal gudunfatee waggaa deebi'uu kiyya rabbitu beekaa umrilleen deebi'uu kiyya rabbi beekaa bara kana keessatti hafuun qabu jedhee murteeffatee taa'ee rabbiin subhaanallah balbalatana bara kanaaf cufe rabbii haa banuuf jenne obboleeyyan kenna rabbi kadhataa ayyaana kana laafaa nyaachisaa beelahaa nyaachisaa deebotaa obaasaa daaraa uwwisaa adaaxii teenna namni rabbi nuu laaffise udhiyyaa qal'aa ka qallemootuu ollaa qooda'a maatii kenna qofaaf itti qanani'uu qofa osoo hin tahin akkuma sunnaa rasuulli jedhan sanitti bakka heddutti baafnee ollaa kenna fi masaakiina fi beela'aa fi dheebotaadhaaf raamsa'a waliin akka ayyaana kana dadhabaa ollaa kenna jiru gammachiisa'a harka qal'eeyyii ollaa kenna jiru gammachiisa'a walqixan hunduu guyyaa ciidaa kanatti gammachuudhaan akka bobbaanu inshaa Allahu ta'ala akka gootan jechaa dhumarratti illee irruma deebi'ee warra baranaa kabar uf duraa dachaa deebi'u rabbiin haa taasisu ibaadaateen hunda rabbiin irraa haa qeebalu biyyateen biyya nagahaa rabbi haa godhu biyya nasriidhaa rabbiin haa godhu aduwwi keenya rabbiin irraa haa cabsu nasrii diinii islaamaatii fi biyya keenya rabbi ol nu haa qabu misooma biyya keenya rabbi walitti nu haa dhaabu qaama misooma keenya irratti ija dhiibu mootiyyuu rabbi ija nurraa haa jaamsu keessumaanuu hidha guddaa nuti ar'aan tana qopheeffannee irraa fayyadamuuf teen irratti warra ija diimtuudhaan nu laalu rabbi isaan uf beeksisee nurraa deebisee misooma keenyarraa warra fayyadamu isaanuyyuu rabbi haa taasisu yoo didan immootiyyuu rabbi ija isaanii haa jaamsu jechaadha asuma irratti dhaabuun barbaada galatoomaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد